Kana jalatti nuti barnoota ganinsaa ijoo qofa kaasna. Barnoota ganinsaa ijoo gaafa jennu amma baay'ee isaanii kaasan yoo jenne baay'ee bal'aadha. Tokko tokko kaasuun illee hin barbaachisu yeroo kanatti jechuudha. Aariyoos kun maal gane jechuudha. Waaqummaa isaa gane jechuudha. Uumaa miti inni uumama jedhe. Uumaa ta'uu isaa gane jechuudha. Kiristoos yookaan jechi gaafa samiirraa dhufee dubroo Maariyaam irraa kan inni fudhate foon qofaadha jedha. Foon qofaadha. Kanaafuu akka lubbuutti kan inni fayyadame waaqummaa isaati jedha. Namicha kanaaf haadha Kiristoos jechuu fi haadha Waaqayyoo jechuun isaaf garaagaradha. Manni kiristaanaa haadha Waaqaa jetti. Wanni hubachuu qabna asirratti haadha Waaqaa yeroo jennu dubroon Maariyaam madda waaqummaa taate jechuu miti. Hubadhaa. Namoonni tokko tokko haadha Waaqaati yeroo jennu jireenyumti waaqummaayyuu dubroo Maariyaam irraa akka jalqabetti kan yaadan jiru. Akkasitti miti. Namoonni tokko tokko amma keessumaa addunyaa Pirootestaantii keessatti jecha dubroo Maariyaam haadha Waaqaati jedhu kan hin fayyadaman. Ilaala. Ganinsi jiru hunduu waa'ee kana keessaa hin bahu jechuudha. Kaan namummaa isaa gana, kaan waaqummaa isaa gana. Kaan immoo tokkoomuu waaqummaa fi namummaa gana jechuudha. Hunduu ganinsadha. Maaliif? Dhimmi kun dhimma ijoo waan ta'eef jechuudha. Namni kanarraa dogoggoree fayyina argachuu hin danda'u tasuma jechuudha. Kaaniif dhiifama argachuu danda'a. Kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Ameen. Hundumaa dursa addunyaan osoo hin uumamin dura tokkummaa fi sadummaa isaa adda ta'een galateeffamaa kan ture. Hundumaa kan argamsiisee hundaa kan uume hunduu isarraa hunduu isaaf hunduu waa'ee isaaf hunduu isumaan abdii kan godhatu bara booda karaa ilma isaa tokkicha kan nu fayyifate waaqni keenya waaqni abboota keenyaa maqaan isaa kan galatoome ol kan jesaaf yaa ta'u. Maqaa isaa waamnee kan shii kan biraa hin hafne deessee biddeena jireenyaa kan nu badhaaste haati Waaqayyoo qulqulleettiin dubroo Maariyaam maqaan shii kan galatoomnuuf yaa ta'u. Waaqayyoo kan isaan kabaje kan isaan qulqulleesse qulqulloonni tolonni ergamoonni qulqulloonni abboonni qulqulloonni hundumti isaanii akka kennaa fi kabaja Waaqayyoo isaaniif kennetti maqaan isaanii kan kabajame isaaniif yaa ta'u. Kutaawwan lamaan darban keessatti dhimmoota tawaahidoo wajjin wal qabatan dhimmoota tokko tokko kaasnee kutaa darbe keessatti ibsituuwwan tawaahidoo jennee waliin barachuu keenya ni yaadatama. Har'a immoo barnootaawwan ganinsaa ijoo amalummaa Kiristoos irratti ka'an kan jedhuun waliin baranna jechuudha. Egaa akkuma torban darbe yookaan kutaa darbe keessatti waliif ibsuu yaalletti xiyyeeffannoon keenya barnoota kana keessatti tawaahidoo sirriitti hubachuudha. Tawaahidoo yoo hubanne amalummaa Kiristoos bu'uurarraa hubachuu dandeenya. Sana yoo hubanne Kiristoos wajjin tokkummaa qabaanna jechuudha. Kiristoos wajjin jireenya qabna. Kanaafuu haala garaagaraatiin wantoota nuti barnoota kana keessatti kutaalee garaagaraa keessatti kaasaa jirru kun hunduu kaayyoon isaa tawaahidoo yookaan icciitii tawaahidoo sirriitti akka hubannuudhaafidha. Mata duree kana jalattis dhimmoonni nuti ganinsa amalummaa Kiristoosii wal qabatanii ka'an kaasuun keenya ganinsa sanarraa dhugaa akka barannuudhaaf. Malee ganinsa isaan ittiin ganan sana deebine nuti sana keessa akka galluuf miti. Ganinsa isaan ittiin kufan badinsa isaan ittiin badan irraa nuti immoo of eeggannoo akka taasisnuu fi barnoota isa kam akka dhagahuu qabnu barnoota isa kam akka fudhachuu qabnu isa kamirraa immoo akka of eeguu qabnu hubachuudhaaf jechuudha. Egaa baroota garaagaraa fi namoota garaagaraatiin yookaan qaamota garaagaraatiin amalummaa Kiristoos irratti shakkiiwwan garaagaraa ka'aa turaniiru. Seenaa mana kiristaanaa keessatti akkuma hubannutti akkasuma jireenya kiristaanotaa
darban keessatti akkuma hubannutti barreeffamoota mana kiristaanaa keessa jiran irraa akkuma hubannutti kitaaba qulqulluu irraallee akkuma hubannutti barnootawwan shakkii kuni durumaan kaasanii turanii jechuudha. Wanti nama ajaa'ibu barnootawwan shakkii kun yeroo galanni saafaa ta'uuti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos lafa kanarra deddeebi'ee barsiisaa turellee turaniiru. Kallattiidhumaan namoonni isatti quba qabanii dhayichadha nama miti jechaa turan jiru. Namoonni immoo galanni saafaa ta'uuti hangafa seexanootaati jedhanii turan. Kanaafuu ganinsi durumaa kaasee tureera. Kaan immoo inni raajaadha kan jedhan turaniiru jechuudha. Durumaa kaasee yeroo inni lafa kanarra turellee ganinsawwan turaniiru jechuudha. Garuu hundumaafiyyuu akka ta'utti deebii isaaniif kenneera jechuudha. Isa booda bara boodaa erga inni gara samiitti ol bahee booda baroota garaagaraatti ganinsawwan kana fakkaatan ka'aa turaniiru. Ganinsawwan hedduu jechuudha. Jaarraa tokkoffaarraa kaasnee yoo ilaalle jaarraa tokkoffaa keessa namoonni ginoostikoota ofiin jedhan ganinsa addaa fidanii turanii. Akkasuma jaarraa lammaffaa keessa sadaffaa keessa haaluma kanaan keessumaa gara jaarraa sadaffaa fi arfaffaatti ganinsawwan kun mana kiristaanaa keessatti baay'achaa dhufan jechuudha. Egaa kana jalatti nuti barnoota ganinsaa ijoo qofa kaasna. Barnoota ganinsaa ijoo gaafa jennu amma baay'ee isaanii kaasna yoo jenne baay'ee bal'aadha. Tokko tokko kaasuun illee barbaachisu yeroo kanatti jechuudha. Maaliif barnootawwan ijoo yookaan barnootawwan ganinsaa ijoo kan jenneefi ijoo gaafa jennu irra caalaa mana kiristaanaa irratti dhiibbaa warra taasisan. Mana kiristaanaa irratti madaa godaannisa warra taasisan. Haga har'aatti illee mana kiristaanaa keessaa kan hin buqqaane warreen kana irratti xiyyeeffanna jechuudha. Kaan baay'een isaanii akkuma mul'atanitti deebi'anii kan badan jiru. Isaanii nama irra deebinee kaasuun hin barbaachisu jechuudha barnoota kanaan. Mata duree kana jalatti ganinsawwan ijoo qofa irratti xiyyeeffanna jennee jirra. Ganinsawwan 4 qofa kaasna jechuudha. Ni jalqabaa ganinsa Ariyoos yookaan Arianism. Ganinsi kun egaa ganinsawwan amalummaa Kiristoos irratti xiyyeeffatanidha jenneerra. Ganinsi kun guutummaa guututti waaqummaa Kiristoos ganuun inni abbaa walii walqixa miti kan uumamedha. Barumsa jedhu qabatee ka'e jechuudha. Namni Ariyoos jedhamu kunis jaarraa arfaffaa keessa jechuudha. Jaarraa sadaffaa haga jaarraa arfaffaa kan turedha. Namni kun maal jedhaa Waaqayyo dura isa uumee isa booda karaa isaa immoo uumamoota biroo uume. Kanaaf inni Waaqayyo miti amantaa jedhu qaba jechuudha. Egaa barnoonni kun mana kiristaanaa keessatti barnoota fo'amedha yookaan barnoota adda bahedha. Kunis yaa'ii mana kiristaanaa idil addunyaa bara 325 taasifame yookaan yaa'ii Niiqiyaa jedhamuutiin barnoonni kun fo'amee jira. Namni abbaan barnoota kanaallee mana kiristaanaarraa fo'amee jira jechuudha. Haa ta'u garuu barnoota kun haga har'aatti illee mana kiristaanaa keessa jira. Darbee mana kiristaanaa bifa jijjiirratee mana kiristaanaa qora jechuudha. Yaadatti yoo ta'e barnootawwan darban keessatti waaqummaa Kiristoos ganuun ganinsadha. Namummaa isaas ganuun ganinsadha jenneera. Kanaaf amma Ariyoos kun maal gane jechuudha. Waaqummaa isaa gane jechuudha. Uumaa miti inni uumama jedhe. Uumaa ta'uu isaa gane jechuudha. Kanaafuu barnoota ganinsaatii mana kiristaanarraa fo'amee jira jechuudha. Inni xaanu gabaabsinee qofa ilaalla. Maaliif xiyyeeffannoon keenya asirratti waan hin taaneef jechuudha. Inni biraan ganinsa Abulinaariyoos. Namni Abulinaariyoos jedhamu kuni waan tokko waan inni hubachuu qabnu amma namoonni nuti ganinsa isaanii kaasnee haasaa jiru kun hagata namoota mana kiristaanaa keessa turanidha. Baay'een isaanii jechuudha. Garuu hubannoo sirrii qabaachuu dhabuurraan kan ka'e barnoota waaqummaa akka ta'utti hubachuu dhabuurraan kan ka'e herrega mataa isaaniitiin hiika mataa isaaniitiin kitaaba qulqulluu hiikuudhaan kitaaba qulqulluu jal'isuudhaan hubachuudhaan kan isaan ganinsa kana keessa galan jechuudha. Kanaaf namni Abulinaariyoos jedhamu kun immoo
namummaa isaati jechuudha kan inni gane. Namummaa Kiristoos gane. Namummaa isaa ganuunis ganinsa, waaqummaa isaa ganuunis ganinsa jenneerra. Aariyoos waaqummaa Kiristoos gane. Abulinaariyoos namummaa isaa gane. Akkamitti namummaa isaa gane kan jedhuu fi akka inni jedhutti akka Abulinaariyoos jedhutti Kiristoos yookaan jechi gaafa samiirraa dhufee dubroo Maariyaam irraa kan inni fudhate foon qofaadha jedha. Foon qofaadha. Kanaafuu akka lubbuutti kan inni fayyadame waaqummaa isaati jedha. Kanaaf amma barnoota darbe keessatti lubbuu isheerraa lubbuu, foon isheerraa foon jechuu qabna. Foon isheerraa foon qofa jennee yoo dhiisne barnoota Abulinaariyoos nu jalaa ta'a jechuudha. Kanaaf inni foon qofa fudhatee akka lubbuutti immoo waaqummaa isaa fayyadame. Amantaa jedhu of keessaa qaba jechuudha. Namni kun yookaan ganinsi kun. Egaa lubbuu hin qabu taanaan nama gonkaa miti jechuudha ammallee. Akka inni jedhetti foon qofa fudhatee taanaan lubbuu hin qabu taanaan nama gonkaa miti. Nama gonkaa yoo hin taane immoo Addaam isa nama gonkaa ta'e sana fayyisuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu kun hojii fayyisummaa Kiristoos ni faallessa waan ta'eef barnoota ganinsaa jettee manni kiristaanaa keenyaa yaa'ii Qusxinxiniyaa kan bara araaraa 381tti taa'ame irratti yaa'ii mana kiristaanaa idil addunyaa jechuudha. Irratti barnoota kanas nama kanas gorsitee deebii waan dideef walumaan mana kiristaanaa irraa adda baastee jirti jechuudha. Mana kiristaanaa irraa adda bahu jechuun Kiristoos irraa adda bahee jira jechuudha namni kun. Inni itti aanu ganinsa Nisxiroos yookaan Nistriyaanizim jenna. Nisxiroos bara araaraa 428tti Phaaphaasii Qusxinxiniyaa akka ture seenaan ni kaasa. Barumsi ganinsaa isaa dubroo Maariyaam haadha Waaqaa jedhamu hin qabdu ejjennoo jedhu qaba ture. Dubroo Maariyaam haadha Waaqaa jedhamu hin qabdu. Sababni isaa akka inni amanutti akka Nisxiroos amanutti dubroo Maariyaam kan deesse nama qofa akka ta'etti amana jechuudha namni kun. Nama qofa yookaan kan waaqummaa hin qabne jechuudha. Nama qofa deesse. Isa booda waaqni immoo gadi bu'ee nama isheen deesse kanarra bule. Amantaa jedhu qaba jechuudha. Maal jenne irraa barnoota kutaa lammaffaa darbe keessatti ibsituuwwan tawaahidoo keessaa inni tokko irra buluudhaan miti jennee turre. Irra buluudhaan miti jenneerra. Nisxiroos namni jedhamu kun irra buluudhaan amantaa jedhu kana qaba jechuudha. Kanaaf dubroo Maariyaam nama deesse. Kanaaf nama isheen deesse kanarra immoo waaqummaan irra bulee jechuudha. Galanni isaaf haa ta'uti. Kun garuu barnoota dogoggoraati. Inni maal jedhaa? Dubroo Maariyaam haadha Iyesuus jedhamu qabdi jedha. Yookaan Kiristookos jedhamu qabdi malee haadha Waaqayyoo yookaan Tiyootokos afaan Giriikiin jechuudha. Tiyootokos jedhamu hin qabdudha. Namicha kanaaf haadha Kiristoos jechuu fi haadha Waaqayyoo jechuun isaaf garaagaradha. Nama Nisxiroos jedhamu kanaaf jechuudha. Sababni isaaf akka inni jedhutti galanni isaaf haa ta'uti haadha Iyesuus jedhamteedha. Garuu immoo haadha Waaqaan jedhamtuudha. Kana jechuun waaqummaa Kiristoos illee ganeera jechuudha kun karaa gar tokkootiin. Maaliif dubroo Maariyaam haadha Kiristoos yoo jedhamte garuu immoo haadha Waaqayyoo yoo hin jedhamne Kiristoosis waaqa miti gara jedhutti nu keessa jechuudha. Yookaan immoo amala lama akka qabu. Kiristoos amala lama akka qabu barsiise namni kun. Waaqummaan kan biraa, namummaan kan biraa. Dubroo Maariyaam nama deesse achirra immoo waaqummaan akka buletti jechuudha. Kanaaf sababni isaa akka inni jedhutti amma waaqni akkuma cuubbaadhaan kiristaanota irra bulu isarra bule. Nama dubroo Maariyaam deesse kanarra waaqummaan akkuma kiristaanota irra yookaan qulqulloota irra bulu sanatti irra bulee jedha inni. Haala kanaani kana jechuun tawaahidoon qaamaa yookaan immoo waloomni qaamaa fi amala namummaa fi waaqummaa hin jiru jechuudha akka isaatti. Kanaaf amala lama jira jechuudha. Namummaan gar tokko waaqummaan gar tokko hin jira garuu tokkummaa hin qaban. Waaqummaan namummaan dursee argame dursee dhalate waaqummaan immoo boodarra irra bulee jechuudha. Kun garuu barnoota dogoggoraati. Haala kanaan Kiristoos bultoo waaqummaa yookaan Theophanes jenna afaan Giriikiin jechuudha. Theophanes
bultoo waaqummaa jedhama gara jedhutti deemee ture jechuudha namni kun. Mana kiristaanaa keenya keessatti bultoo waaqummaa kan jedhamu qulqullootadha. Fakkeenyaaf maqaa Teofooras yookaan bultoo waaqummaa jedhamu kanaan qulqulluu Agnaaxiyoos itti waamama. Manni kiristaanaa qulqulluu Agnaaxiyoos maqaa kanaan waamti. Bultoo waaqummaa yookaan bultoo humna waaqummaa waan ta'eef afur kennaan waaqayyo waan isarra buleef afurri waan isarra buleef akkas jetti malee Kiristoosiin akkas hin jettu jechuudha. Inni yaada uumamni uumaa dahuu hin dandeessu jedhu waan of keessaa qabuuf dubroo Maariyaam waaqa hin deenye namarraa kan dhalatu namadha. Kanaaf nama isheen deessirra waaqayyo bulee akka jedhu yaada kana qaba jechuudha namni Nisxiroos jedhamu kun. Kanaafuu yaadni Nisxiroos hariiroon namummaa fi waaqummaa erga Kiristoos dubroo Maariyaam irraa dhalatee boodadha malee waloomuun qaamaa hin jiru jedha. Waloomuun qaamaa hin jiru. Hariiroon isaanii erga namni dubroo Maariyaam irraa dhalatee boodarra waaqummaan akka dhufeetti. Kanaafuu amala lamaan adda baasee jechuudha. Amala lamaan amala waaqummaa fi amala namummaa kana adda baasee jira jechuudha. Haala kanaan barnoota amallamee barsiise jechuudha yeroo jalqabaaf. Barnoota amallamee yookaan barnoota kana daawfiisis jedhan amallamee Kiristoos amala lama qaba barnoota jedhu jechuudha. Boodarra kaasna manneen kiristaanaa barnoota kana qabatanii haga har'aatti barnoota kana barsiisan jiru jechuudha. Garuu manni kiristaanaa isheen dhugaan manni kiristaanaa ortodoksii waan barnoota kana ofirraa footee jirti jechuudha. Kanaaf maal jedhaa? Haala kanaan barnoonni Nisxiroos rakkoo maal qabaa? Kan jedhu jiraachuu danda'a. Barnoota Nisxiroos yoo deemne dubbii fayyinaa guutummaa guutuutti ni faallessa jechuudha. Kana jechuun barnoota amallamee kanaa yoo deemne barnoota amallameetiin akka waan amalli namummaa fi amalli waaqummaa tokko hin taanetti yoo kan deemnu ta'e hojii Kiristoos hojjete keessatti isa kana namatu hojjete. Isa kana immoo waaqatu hojjete. Jennee kan deemnu yoo ta'e dubbii fayyinaa yookaan hojii fayyinaa Kiristoos dhala namootaaf raawwate gatii maleessa taasisa jechuudha. Akkamitti kan jedhuu fi amma haala kanaa yoo deemne fannoo irratti kan fannifame namummaadha yookaan namadha nu jechisiisa. Haala Nisxiroos kanaa yoo deemne jechuudha yookaan amallamee kanaa yoo deemne jechuudha. Amallameedha yoo deemne fannoo irratti kan fannifame namadha. Gara jedhutti nu geessa. Namni immoo fannoo irra bulee nu fayyisa. Fannoo irratti fannifamee nu fayyisna. Osoo namni fannoo irratti fannifamee nama fayyisa ta'e dhalachuun Kiristoos hin eegamu ture. Namoonni hedduun waaqayyoon amananii wareegamaniiru. Mormi isaanii citeera. Kakuu moofaa keessatti illee. Raajonni hedduun haala hin taane wareegamanii lubbuun isaanii darbeera. Isaan kun hunduu namoota Addaamiif fayyina ta'uu hin dandeenye jechuudha. Sababni isaa Addaamiin fayyisuu kan danda'u waaqayyo ture jechuudha. Garuu Addaamiin fayyisuuf immoo waaqayyo nama ta'uun isarra jira ture jechuudha. Kanaaf waaqayyo nama ta'ee nu fayyiseedha. Tokkummaa qabaate namummaa wajjin tokkummaa qabaate nu fayyiseedha. Yoo namummaa wajjin tokkummaa hin qabaanne fannoo irra kan oole nama qofadha kan jennu yoo ta'e namni immoo fannifamee nu fayyisne jechuudha. Tole. Egaa asirratti wanti hubatamuu qabu manni kiristaanaa dubroo Maariyaamiin haadha waaqaa yeroo jettu haadha waaqaa jennaan dubroo Maariyaamiin nuti. Nisxiroos haadha waaqaa jedhamuun qabdu. Manni kiristaanaa haadha waaqaa jedhamti jette. Nisxiroos namni waaqa dahuu hin danda'u yaada jedhu qaba. Namni akkamitti? Maaliif rakkoo amanuu qaba jechuudha. Namni kun rakkoo amanuu qaba. Waaqni lafaaf samiin isa hin daangessine. Akkamitti gadameessa dubroo gadameessa xiqqoo tokko keessatti murtaa'e. Waan jedha kana hin shakke jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'e isheen nama qofa deesse jedhutti kan deeme. Kanaaf haadha Kiristoos jedhamuu qabdi jedhani. Manni kiristaanaa haadha waaqaa jetti. Wanni hubachuu qabna asirratti haadha waaqaa yeroo jennu dubroon Maariyaam madda waaqummaa taate jechuu miti. Hubadhaa. Waaqni isheerraa dhalate addunyaan isoo uumameen dura tureera. Kan isheerraa dhalate waaqa ilmaati. Waaqni ilmaa addunyaan osoo uumameen dura
tureera. Addunyaas kanuma isa waan hunduu isaan ta'e isaatiin malee homtuu kan ta'e hin jiru jedheera qulqulluu Yohaannis. Waaqa kanatu nama fayyisuuf jecha gadameessa dubroo Maariyaam keessatti namummaa waloonfachuuf jecha gadameessa ishii keessa bulee namummaa dhalachuu danda'u waan waloonfateef isheerraa dhalte jechuudha. Amma barumsa Niisxiroos irratti kan xiyyeeffanneef maaliif? Barnoonni Niisxiroos akka warreen ganiinsa warra kaanii miti. Kallattiidhaan tawaahidoo waa wal qabatuudhaaf asirratti ibsa bal'aa kennuun barbaachisa jechuudha. Kanaaf madda waaqaa jechuun miti. Manni kiristaanaa dubroo Maariyaamitiin haadha waaqaati yommuu jettu. Namoonni tokko haadha waaqaati yeroo jennu jireenyumti waaqummaayyuu dubroo Maariyaam irraa akka jalqabetti kan yaadan jiru. Akkasitti miti. Waaqayyo ishee irraa kan dhalate Addaamiin fayyisuudhaaf waaquma dura tureetu namummaa waloonfatee ishee irraa dhalate jechuudha. Kanaaf maal jetti manni kiristaanaa asirratti? Manni kiristaanaa dubroo Maariyaam waaqa yookaan jecha nama walii waloome deesse. Waaqa yookaan jecha nama walii waloome deesse. She gave birth to the incarnate logos. Sigguu qaaliin walladech. Sigguu qaal waaqa namummaa waloonfate jechuudha. Incarnate logos jenna yookaan sigguu qaal. Yookaan immoo waaqa namummaa waloonfate jechuudha. Hubadhaa dubroo Maariyaam kan isheen deesse waaqa qofa miti waaqa namummaa waloonfate deesse jechuudha. Maaliif? Kanaaf nuti ija jabaanne waaqayyo dhalate kan jennuuf isa kanaaf jechuudha. Boodatti kaasuu dandeenya tarii dubroo Maariyaam maal deesse waan jedhu mata dureen jira waan ta'eef gara gaditti bal'inaan kaasa. Sanas ta'u kana garuu Niisxiroos amallamee kana barsiisaa ture jechuudha. Yookaan dursee amalli namummaa yookaan namummaan akka dubroo Maariyaam dhalate booda immoo namni dubroo Maariyaam dhalate kun yookaan namummaan dubroo Maariyaam dhalate kun bultoo waaqummaa akka ta'etti barsiisee barnoonni kun dogoggora waan ta'eef manni kiristaanaa yaa'ii Efesoon irratti bara araaraa 431tti nama kanaa fi barnoota isaa fi warreen barnoota kana hordofan hundaa waan isaan barnoota dogoggoraa isaanii kanarra deebi'uu danda'aniif adda baastee jirti jechuudha. Adda baastee jirti. Kanaaf Niisxiroos amallamee barsiisee jiru. Tokkoomuu waaqummaa fi namummaa gane jechuudha. Duratti kaasneerra. Kiristoos waaqadha. Kiristoos namadha jechuu danda'u. Garuu tokkummaa isaanii yoo ganan ammallee ganiinsa jechuudha kun. Niisxiroos kanadha kan inni gane jechuudha. Kana tokkummaa gane jechuudha. Akka amaloota lamaan yookaan amalummaa waaqummaa fi amala namummaa fi amala waaqummaa adda baasee ilaale jechuudha. Kan fannifame nama, kan immoo kan boo'e nama, kan immoo Alaazaariin du'aa kaase waaqa gara jedhutti deeme jechuudha kun. Akkasimmoo jedhamu jenneerra. Kan boo'e sun namadhas waaqadhas, kan Alaazaariin du'aa kaase sunis namadhas waaqadhas. Tawaahidoo booda adda bahuun hin jiru kan jenne isa kanaaf jechuudha. Asirratti waan tokko sinii kaasa. Namoonni tokko amma keessumaa addunyaa Pirootestaantii keessatti jecha dubroo Maariyaam haadha waaqaati jedhu kan hin fayyadaman. Maaliif? Walumaa galatti addunyaa Pirootestaantii keessatti jalqabaa kaasnee gaafa seenaa isaa qorannullee jecha kana fayyadaman jechuudha. Kanarra jiranillee jecha kana fayyadaman. Sababni isaa maal sitti fakkaata? Duruma haalli dhufaatii barnoota Pirootestaantii maddi isaa barumsa Niisxiroos kana ture jechuudha. Booda akkamitti akka ta'e hin ilaalla. Qoqqoodaminsa mana kiristaanaa kan jedhu jalatti ilaalla. Garuu bu'uurri isaa asii dhufe jechuudha. Amma haadha Yesuus haadha gooftaa jechuu hin saalfatani. Garuu haadha waaqaa jechuu saalfatu. Eega Kiristoos waaqa ta'uusaa amananii maaliif haadha waaqaa jechuu saalfatan? Gaaffii guddaadha kun. Haadha Kiristoos jechuu osoo hin saalfatiin haadha waaqaa jechuu saalfatan. Dubroo Maariyaam haadha Kiristoos yoo taate, Kiristoos waaqa yoo ta'e, kanaaf dubroo Maariyaam haadha waaqaati. Kanaafuu dubroo Maariyaamiin haadha waaqaa
jedhanii amanuu dhabuun Kiristoos waaqa miti jedhanii amanuu wajjin waluma qixa. Sababni isaa Kiristoos namummaa haa waloomfatu malee garuu waaqa gonkaati jedhee nama amanuuf dubroo Maariyaam haadha waaqaati jedhee amanuun isa rakkisu. Akkas gaafa jennu waanuma taateef malee nuti amma dirqamaan akka isheen haadha waaqaa taate goonee miti. Waanuma taateef garuu waanuma isheef malu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee dogoggorri dubroo Maariyaamii fi warreen kaan qulqulloota waaqa irratti dhufullee ka'umsi isaa iddoo kana jechuudha. Ka'umsi isaa iddoo kana amalummaa Kiristoos haalaan hubachuu dhabuu irraa. Amalummaa isaarra darbamee immoo kaayyoo inni lafa kanarra dhufeef sirriitti hubachuu dhabuurraa kan ka'e dogoggoroon hedduun ni mul'atu jechuudha. Kanaaf isa kana bu'uurarraa akkasitti hubachuun barbaachisaadha. Barumsa amallamee kana barsiise jechuudha. Nisxiroos amallamee yookaan daawwiisiiti jenna. Inni biraan ganinsa Awuxaakiiti. Awuxaakiin nama mana kiristaanaa keessaatti monoksee yookaan bulchaa kawaala Qusxinxinaa ture jedha seenaan. Namni kun immoo maal godhe barumsa amallamee Nisxiroos baay'ee faallessee ture yeroo sanatti jechuudha. Barumsa amallamee kan Nisxiroos barsiise kana baay'ee faallessuu isaarraa kan ka'e innis dogoggora biraa keessatti kufe jechuudha. Kanarraa kan ka'e tokkummaa amaloota lamaanii baay'isee barsiise jechuudha. Baay'isee barsiise. Qoqqoodamuun hin jiru. Kun amala waaqummaatiif kun amala namummaati jechuun hin jiru tawaahidoo booda waan jedhu cimsee barsiise. Garuu deebi'ee immoo maal jedhe ganinsa biraa keessatti kufe. Ganinsi kun maal jedha? Akkuma coomni dhiigaa yookaan qalamaa galaana keessa bu'ee galaanichaan liqinfamutti namummaanis waaqummaatiin liqinfame. Barnoota jedhu fide jechuudha. Namummaan waaqummaatiin liqinfame. Kana jechuun namummaan gara waaqummaatti kooluu galee jechuudha. Kooluu galee waaqummaadhaaf bitamee barumsa jedhutti deeme jechuudha. Nisxiroos Awuxaakiin gara barumsa namummaan waaqummaadhaaf bitamee waaqummaan namummaan liqimsee gara jedhutti deeme jechuudha. Kunis immoo monokseen kun yookaan monokseen Awuxaakii jennu kun barnoota dubbii waaqummaa baay'ee waan hin qabneef Kiristoosiin tawaahidoo booda yookaan walooma booda Kiristoosiin nama gonkaa jechuun waan isa rakkiseef akka ta'e kitaabolee inni kaasu jechuudha. Egaa dubbii waaqummaa beekumsa dubbii waaqummaa bal'aa yoo hin qabaanne dhugaadha. Har'a namoota baay'eetti Kiristoos nama gonkaati. Kiristoos namadhas waaqadhas jedhee dubbachuun namoota hedduu ulfaachuu danda'a. Keessumaa namoota dubbii waaqummaa barnoota waaqummaa irratti hubannoo gaarii hin qabneef jechuudha. Egaa monokseen kun akkas ture, seenaan isaa akkas ture. Dubbii waaqummaa irratti beekumsa gadi fagoo waan hin qabaanneef Kiristoosiin nama gonkaati jechuurraa namummaan sun waaqummaa keessatti liqinfameetu isa booda doomineet godhe yookaan irra caalaa amalli mul'achaa ture amala waaqummaati waan jedhu barnoota biraa keessa galee yookaan ganinsa biraa keessa galee jechuudha. Haaluma kanaan namummaa Kiristoos gane jechuudha inni kun. Hubadhaa Ariyoos waaqummaa Kiristoos gane. Abulinaariyoos immoo namummaa Kiristoos gane. Nisxiroos tokkummaa amalummaa waaqummaa fi amalummaa namummaa gane. Awuxaakiin immoo namummaa Kiristoos gane jechuudha. Ilaala. Ganinsi jiru hunduu waa'ee kana keessaa hin bahu jechuudha. Kaan namummaa isaa gana, kaan waaqummaa isaa gana. Kaan immoo tokkoomuu waaqummaa fi namummaa gana jechuudha. Hunduu ganinsadha. Ganinsi kun yookaan barumsi Awuxaakii kun amal qeenxee jenna jechuudha. Isa kana amal qeenxee tarii jechi kun baay'inaan hojiirra ooluu dhiisuu danda'a kana dura. Amal qeenxee yookaan immoo afaan Giriikiitiin monofiisiit. Monofiisiit jenna. Amal qeenxee gaafa jennu garuu amma tarii amal qeenxee fi amal tokkee kan jennu immoo jira. Amal tokkee jechuun tawaayidoodha. Isa sirrii jechuudha. Waloon. Inni kun garuu amal qeenxeedha. Kana jechuun tokko ta'eera waanuma tokko ta'e malee waan lamarraa kan dhufe miti akka jechuuti jechuudha. Maaliif akka barumsa Awuxaakiitti erga walitti dhufanii booda irra caalaan
kan amala isaa agarsiisaa ture waaqummaa akka ta'e. Olaantummaadhaan kan amala sana keessa jiraachaa ture amala waaqummaa akka ta'e waan amanuuf jechuudha. Kanaaf gara barumsa amala qeenxee yookaan monofiisiitti jennutti deeme jechuudha. Monokseen kun. Kanaaf asirratti waan tokko kaaseen darba monofiisiit kan jennu kana. Monofiisiit yookaan barnoota amala qeenxee kana seenaa keessatti manni kiristaanaa biroon amantaa manneen kiristaanaa obboleewwan yookaan immoo amantaa manneen kiristaanaa ortodoksii orientaal jennu jechuudha. Amalummaa Kiristoos irratti qaban gara biraatti kun isin barsiisa awuxaakii hordoftu jechuudha. Maqaa monofiisiit yookaan aman qeenxee jedhu kanaan waamu. Kun dogoggoraan manni kiristaanaa ortodoksii orientaal yookaan obboleewwanii amantaan ishee mana kiristaanaa nuti keessa jiru kana mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa kana dabalatee amantaan ishee amal qeenxee miti. Amal tokkeedha yookaan tawaahidoodha. Garuu wal hubachuu dhabuurraa kan ka'e keessumaa manneen kiristaanaa gara bahaa jennu kun manneen kiristaanaa ortodoksii warra bahaa jennu yookaan ortodoksii warra jennu kun manneen kiristaanaa orientaalii yookaan warra ortodoksii warra obboleewwanii warreen mana kiristaanaa durarraa kaasanii haga onaa turan kan maqa balleessiidhaan amala qeenxee barsiisu barumsa awuxaakii barsiisu yeroo jedhan ni mul'ata jechuudha. Kun garuu dogoggora akka ta'e asumaan hubannee darbuun barbaachisaadha. Kanaaf awuxaakiin barumsa amala qeenxee jedhamu kana barsiisee sababa kanaan immoo namummaa Kiristoos ganee taanaan immoo Addaam yookaan immoo Kiristoos Addaamin hin fayyisne gara jedhutti nama geessa jechuudha. Maaliif namummaa isaa ganee taanaan Kiristoos Addaam isa gonkaa hin taane taanaan Addaam isa gonkaa hin waloonfanne taanaan Addaamin fayyisuu hin danda'u. Bakka Addaam bu'uu hin danda'u jechuudha. Bakka Addaam bu'ee cubbuu isaa baachuuf Addaam ta'uu qaba. Amalummaa Addaam keessaa wanni isa irratti tokkollee jiraachuu hin qabu jechuudha. Barnoonni kun mana kiristaanaa keessatti fo'amee jira jechuudha. Bara araaraa 451tti mana kiristaanaa fo'amee jira. Namni kunii fi barnoonni kun jechuudha. Egaa waa'ee fo'amuu kana yookaan immoo waa'ee awwaggazamuu kana gaafa haasofnu waan nama gammachiisu ta'e miti ammas kuni. Namni kamuu akka fayyu eeyyama Waaqayyooti. Nuti immoo akka kiristaanaatti manni kiristaanaas immoo eeyyama isheeti. Eeyyamni mana kiristaanaa eeyyama Waaqayyoo waan ta'eef jechuudha. Garuu lubbuuwwan baay'ee balleessuuf lubbuuwwan baay'ee ittiin baduurra namoonni kun akka fo'aman takka ni dirqamte jechuudha manni kiristaanaa. Kun garuu kan taasistu isaan jibbitee miti. Yookaan akka isaan hin fayyine barbaaddee miti. Namoota kaaniif gadduu qofaatiin jechuudha. Hoolota kaaniif barnoonni summiin barnootaa kun hoolota warreen kaan akka hin balleessineef qofa namoota akkasii mana kiristaanaa irraa ni footi. Gaafa footuyyuu gammaddee miti kan isheen gaggeessitu. Osoo gadditu akka nama ilmisaa jalaa badaa jirutti, akka abbaa ilmisaa jalaa deemaa jirutti, akka haadha intallee yookaan ilmisaa jalaa badaa jirutti gadditeetu gaggeessiti namoota akkasii jechuudha. Kanaaf har'as gaa Waaqayyoo dogoggora akkasiirraa akka nu oolchu obboloota keenyas nuunis dogoggora akkasiirraa akka nu eegu eeyyama isaan nuuf haa ta'u. Maaliif mana kiristaanarraa adda bahuun waa salphaa miti. Kiristoos irraa adda bahuudha. Kiristoos irraa adda bahuun immoo jireenya irraa adda bahu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ganiinsawwan kana ilaallee jirra. Walumaa galatti ganiinsawwan 4 kaasneerra. Irra caalaa immoo ganiinsi Nisxiroosii fi ganiinsi awuxaakii tawaahidoo irratti kan fuulleffate akka ta'e ilaallee jira jechuudha. Mee kanumaa wal qabsiisnee qoqqoodinsa mana kiristaanaa ilaalla amma. Amalummaa Kiristoosii fi qoqqoodinsa mana kiristaanaa mata duree jedhuun manni kiristaanaa akkamitti qoqqoodamte? Dhuguma manni kiristaanaa qoqqoodamuu dandeessi? Waan jedhu sun ilaalla. Egaa manni kiristaanaa barumsa waa'ee Kiristoos isa dhugaa eeguuf baroota hedduu aarsaa hadhaawaa kaffalteetti. Maaliif? Jireenyi sana waan ta'eef jechuudha. Jireenyi sana haga har'aatti illee kaffalaa jirti jechuudha. Haga dhumaatti haga bara baraatti illee kaffalaa jiraatti. Waa'ee Kiristoos salphistee ilaaltee jireenya biraa isheen jiraattu hin jiru.
waa'ee isaa salphistee ilaaltee qabsoo biraa isheen qabsooftu hin jiru waan ta'eef jechuudha manni kiristaanaa. Kanaaf hojiin mana kiristaanaa ni jalqaba isa kanadha. Mataa ishee isa ta'e Kiristoosin ofirratti eeggachuudha. Qaamni mataan irra hin jiru akkuma jireenya hin qabne manni kiristaanaa Kiristoos mataa ishee hin taaneef jirti jechuu hin dandeenyu jechuudha. Jirti jechuudha lubbuu qabdi jechuu hin dandeenyu. Maaliif manni kiristaanaa qaama Kiristoos, Kiristoos immoo mataa mana kiristaanaa waan ta'eef jechuudha. Egaa seenaa mana kiristaanaa keessatti barumsa dhugaa kana eeguudhaaf seenaa mana kiristaanaa keessatti yaa'iiwwan garaa garaa taasifamaniiru. Yaa'iiwwan akka kutaa lallabaatti, akka mana kiristaanaatti illee, akka biyyaatti, akka idil addunyaatti yaa'iiwwan hedduun taasifamaniiru. Irra caalaan isaanii seenaa mana kiristaanaa keessatti yaa'iiwwan kun irra caalaan isaanii yaa'iiwwan lookaal jennu yookaan immoo yaa'iiwwan bakka ta'e taasifamanii fi yaa'iiwwan akka biyyaatti akka idil addunyaatti taasifaman kun hunduu irra caalaan isaanii xiyyeeffannoon isaanii dhimma amalummaa Kiristoos irratti ture jechuudha. Maaliif? Dhimmi kun dhimma ijoo waan ta'eef jechuudha. Namni kanarraa dogoggoree fayyina argachuu hin danda'u tasuma jechuudha. Kaaniif dhiifama argachuu danda'a. Namni garuu bu'uurarraa dogoggoree laphee dhiifamaallee argatu dhiifamallee argatu jechuudha. Fakkeenyaaf amma yaa'iiwwan idil addunyaa sadan manni kiristaanaa Ortodoks tawaahidoo fudhattu keessaa yaa'iiwwan lamaan Niiqaa fi Efesoon kallattiidhaan amalummaa Kiristoosii wal qabata. Yaa'iin Qusxinxinee irra caalaa amalummaa Hafuura Qulqulluu wajjin wal qabata. Garuu yaa'iiwwan sadan kana keessa Niiqaa fi Efesoon kallattiidhaan amalummaa Kiristoosii wal qabata jechuudha. Kana jechuun hammam barnoonni dubbii Kiristoos mana kiristaanaa keessatti bakki kennamuu fi manni kiristaanaas hojii ishee taasistee ergama ishee taasistee barnoota kanarratti akkam akka xiyyeeffatte namatti mul'isa. Egaa dabalataan seenaa mana kiristaanaa keessatti hanga har'aatti mana kiristaanaaf yaa'iiwwan kana keessa egaa yaa'iiwwan kan taasifaman ganiinsi gaafa jiraatudha. Ganiinsa sana mana kiristaanarraa fa'uuf barnoota jallate sirreessuuf qajeelchuuf taasifamu. Yaa'iiwwan akka idil addunyaatti mana kiristaanaa keessa taasifaman keessaa haga har'aatti qoqqoodinsa mana kiristaanaa fi mana kiristaanaaf madaa guddaa godaannisa guddaa kan ta'e darbe yaa'ii bara 451 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti jechuudha. Bara araaraa 451tti yaa'ii Kelqeedoon. Yaa'iin kun mana kiristaanaa keenya keessatti fudhatama hin qabu. Maaliif murtoo yaa'iin kun ittiin gargar ba'e murtoo mana kiristaanaa hin madaalle dhugaa mana kiristaanaa hin madaalle waan tureef manni kiristaanaa yaa'ii kana fudhattu. Garuu yaa'iin kun mana kiristaanaaf haga har'aatti madaa guddaa ta'eera jechuudha. Maaliif madaa guddaa ta'e laata? Egaa walitti kaasnee ture. Yaa'iin Kelqeedoon yaa'iin Efesoon barumsa Niisxiroos wajjin akka wal qabatu. Barumsi Niisxiroos yookaan barumsi amallame yookaan daawfiisit jennu yaa'ii Efesoon bara 431 irratti akka fo'ame ilaalle ture gara olitti. Barnoonni gadiinsaa duratti fo'amee ture sun barnoonni gadiinsaa bara 431tti barnoonni gadiinsaa Niisxiroos fo'ame kun deebi'ee yaa'ii Kelqeedoon kanarratti fudhatama argate jechuudha. Barnoonni Niisxiroos maal akka fakkaatu dursinee ilaalle turre. Hammam amalummaa Kiristoos irratti ganiinsa akka ta'e ilaalle turre. Barnoonni sun yaa'ii Efesoon irratti manneen kiristaanaa hunduu walii galanii tokkummaadhaan hayyoonni akka addunyaatti mana kiristaanaa bakka bu'anii walitti qabaman barnoota kana fo'anii turan. Garuu barnoonni kun mala biraa fayyadamuudhaan carraawwan tokko kan akka siyaasaa kan akka aannan caalaa fayyadamuudhaan deebi'ee yaa'ii Kelqeedoon irratti bara 451tti sagalee argatee mana kiristaanaa keessa galee jechuudha. Kanaaf murtoo yaa'ii kanaa manni kiristaanaa Ortodoksii tawaahidoo yookaan manneen kiristaanaa obboloowwan jennu kan manneen kiristaanaa jahan jechuudha. Yookaan Oriental Churches warreen ni fudhatan kana. Maaltu ta'e jiratti?
qoqqoodamsi mana kiristaanaa amma nuti har'a argaa jirru kun ka'umsi isaa achirraa ka'e. Hanga bara 1951tti qoqqoodinsi mana kiristaanaa irratti haga kana madaa ta'e hin turre. Tarii namoonni gareen ta'e kan muufate jiraachuu danda'a. Gareen ta'e kan mana kiristaanaa keessa jiraachuu danda'a ture malee akka bara 1951 kanaatti manni kiristaanaa addan qoodamne jechuudha duratti. Garuu yeroo kanatti manni kiristaanaa tokkummaa ishee eeggattee turte sun bakka lamatti hiramte jechuudha. Bakka lamatti hiramte. Egaa barnoonni sun barnoota duraan mana kiristaanaa keessaa fo'ametu mootota yeroo sana turan wajjin harka wal keessa galfachuudhaan namoonni barnoota kana barsiisan yookaan gareen Nisxiroos jechuudha. Gareen Nisxiroos mootota yeroo sana mootota Giriikii fi Roomaa yeroo sana turan wajjin harka wal keessa galfachuudhaan siyaasaan jechuudha. Deebi'anii barnoonni kun akka mana kiristaanaa keessa galu godhanii sababa manni kiristaanaa bakka lamatti qoodamte jechuudha. Inni kunis egaa Nisxiroos barnoonni kun deebi'ee mana kiristaanaa keessa akka galuuf sababoonni hedduun turaniiru. Isaan keessaa garuu sababoota lama kaasuun barbaada asirratti. Inni tokko Nisxiroos walitti dhufeenya mootii yeroo sana wajjin ture wajjin qabu sirreeffatee ture sirriitti jechuudha. Sirriitti hojjettoota mana mootummaa keessa jiran wajjin walii galaa ture. Inni biraan immoo Phaaphaasota yookaan paatriyaarikoota yeroo sana turan gidduu yaanni anatu caalaa ture jechuudha. Akkuma beekamu yeroo sana teessoowwan arfan akka turan beekamaadha. Teessoo Room, Iskindiriyaa, Anxookiyaa fi Qosxinxiniyaa. Kanaaf paatriyaarikoonni 4 turan jechuudha. Teessoowwan arfan kanarra. Kanaaf teessoowwan arfan kun anatu dursaa yaada jedhu keessa galanii turan yeroo sanatti jechuudha. Yeroo sanatti yaada kana keessa galaniiru. Nisxiroos mana mootummaa wajjin walitti dhufeenya godhate. Isa booda haala kana keessatti yaa'iin kun taasifame. Garuu yaa'iin kun milkaa'aa hin taane mana kiristaanaatti gufuu ta'e jechuudha. Isa booda gareen lama uumame. Garee yaa'icha fudhatu gar tokkoon, garee yaa'icha hin fudhanne gar tokkoon. Garee yaa'icha fudhatu Kaalsidooniyaan jenna warra kana warra yaa'ii murtoo yaa'ii Kelqedoon fudhatan jechuudha. Warri immoo hin fudhanne neen Kaalsidooniyaan jenna yookaan warreen murtoo yaa'ii Kelqedoon hin fudhanne jechuudha. Sirriitti hubadhaa asirratti amma wanni ijoon amma manni kiristaanaa tokko taatee turte sun lamatti hiramte jechuudha. Manneen kiristaanaa Kaalsidooniyaan jedhamu kun yookaan murtoo yaa'ii Kelqedoon fudhatan kun warra barumsa amallame yookaan barumsa Nisxiroos fudhatan warra tawaahidoo ganan jechuudha. Manneen kiristaanaa kun manneen kiristaanaa Kaatolik Roomaa. Walumaa galatti mana kiristaanaa Roomaa, Kaatolik Roomaa fi Giriik. Manneen kiristaanaa Giriik kan jennu kanneen manneen kiristaanaa Raashiyaa, Roomaaniyaa, Saarbiyaa, Qusxinxiniyaa warreen jennu kun manneen kiristaanaa Giriikidha. Akkasuma manneen kiristaanaa Kaatolik Roomaas garee kana keessa jirti jechuudha. Isa booda warreen immoo warri yaa'ii murtoo yaa'ii Kelqedoon hin fudhanne immoo warreen Kaalsidooniyaan jedhaman kun immoo manneen kiristaanaa warra Orientaal jennu yookaan manneen kiristaanaa ja'an manneen kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa, manneen kiristaanaa Kooptiik, Sooriyaa, Eertiraa, Hindii fi Armeen yookaan Armeeniyaa. Warreen kuni warra murtoo yaa'ii Kelqedoon hin fudhanne. Kana jechuun warra barnoota amallamee Nisxiroos hin fudhatiin hafan. Kiristoos keessa amalli lama hin jiru. Tawaahidoo booda amalli lama hin jiru. Tokkoommoo gonka ta'etu jira. Kanaafuu tawaahidoo booda kuni waaqa, kuni kan waaqaati, kuni kan namaati kan jennu hin jiru. Kanaafuu amala tokko ofaan jira. Barumsa jedhu amanan jechuudha. Warreen mana kiristaanaa Orientaal jedhaman kun mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa kana dabalate jechuudha. Kaan immoo Kaatolikii fi Giriik garee warra murtoo yaa'ii Kelqedoon yookaan amallamee kana barsiisan jechuudha. Isa booda kuni bara 451tti kan ta'e kun. Isa booda jaarraa 16ffaa keessa Pirootestaantiin
kaatolikii irraa kan adda ba'e. Amma Protestaantiin har'a manni kiristaanaa Protestaantii yookaan denomination kan jedhu dameen mana kiristaanaa Protestaantii har'a lakkoofsa ala ta'aa jiru kuni ka'umsisaa jaarraa 16ffaa keessa mana kiristaanaa eenyurraati? Mana kiristaanaa Roomaa Kaatolik irraati. Manni kiristaanaa Kaatolik immoo mana kiristaanaa yaa'ii Kelqedoon irratti barumsa Nistiroos fudhachuudhaan garee warra yaa'icha fudhatanitti ramadamte jechuudha. Wadda kanaaf manni kiristaanaa Room Kaatolikii Room manni kiristaanaa Giriik yookaan Eastern Orthodox kan jennu jechuudha. Manni kiristaanaa Bahaa manni kiristaanaa Protestaantii hundi isaanii barnoota amallamee kana barsiisu jechuudha. Rakkoon barnoota amallamee maal akka ta'e olitti kaasnee jira gara fuulduraattis boodan kaasne jechuudha. Barnoota amallamee keessa galuu jechuun fayyina Kiristoos dhala namootaaf kenne faallessa. Gatii fannoo irratti kaffalame san faallessa jechuudha. Kanaaf haala kanaan mana kiristaanaa amala waloomaa amantuu fi mana kiristaanaa amallamee amantuu taate jechuudha. Mana kiristaanaa amala waloomaa yookaan immoo amal tokkee jenne isa kana. Amal tokkee gaafa jennu amma waloomni tokkoomuu jenneerra manni kiristaanaa amal tokkee amanan manneen kiristaanaa Orientaal jedhama manneen kiristaanaa jahan jenneerra amal tokkee gaafa jennu gara wanni isin hubachuu qabdan tokko qeenxee ta'ee fi tokko dachaa ta'e inni jira. Amal tokkee tawaahidoo keessaa kan walooma keessaa kan jennu kun tokkummaa waan lamarraa argamedha malee tokkummaa qeenxee ta'e miti jechuudha. Tokkummaa waan lamarraa argametu amalummaa Kiristoos kana keessa jira jechuudha. Kanaaf amal tokkee jenna tawaahidoo yookaan amal tokkee yookaan immoo afaan Giriikitiin miyaafisiit jenna jechuudha. Kanaaf amantaan keenya nuyi Kiristoos irratti qabnu Kiristoos tawaahidoodhaan nama ta'e kanaafuu amalummaan isaa amal tokkeedha yookaan immoo waloomadha yookaan miyaafisiit jennee amanna jechuudha. Manneen kiristaanaa Orientaal jedhamu. Kaan garuu manneen kiristaanaa kana ala jira hundi isaanii har'a sababa barnoota garaa garaatiin adda kan faffaca'an kun hunduu amallamee kan amanu jechuudha. Barumsa Nistiroos kana fudhatu jechuudha. Haala kanaan manni kiristaanaa bakka gurguddaa lamatti egaa fottoquu isa guddaa kan jedhamu bara 451 kanatti kan raawwate jechuudha. Bara 451 kanatti raawwate sabooda egaa manneen kiristaanaa keessumaa gara amallamee barsiisan kun Protestaantiin Kaatolikii irraa adda bahee Protestaantiin matumti isaa immoo har'a denomination yookaan damee gurguddaa garaa garaatti adda bahee kun hunduu barumsa dogoggoraa Nistiroos irraa ka'eeti jechuudha. Manni kiristaanaa madaa akkasii keessa kan galte. Kanaafuu walumaa galatti qoqqoodama mana kiristaanaa gaafa jennu garuu hubachuun barbaachisaadha. Amma barnootaaf jenneeti nuti kana fayyadamne jechuudha. Kiristoos hin qoqqoodamne. Kiristoos qoqqoodamee miti kan inni dhala namootaa fayyise. Kiristoos addunyaa hunda al takkaan fayyise. Kiristoos mataa mana kiristaanaa ta'inneerra. Manni kiristaanaa immoo tokkodha. Qaamni qaama tokkoof mataan tokko akkuma jiru qaama kan taate mana kiristaanaaf mataan ishee Kiristoosidha. Qaama tokkoof mataan lama jiru jechuudha. Kanaafuu manni kiristaanaa qoqqoodamte gaafa jennu manni kiristaanaawwan gaafa jennu nuti barnootaaf jenneeti. Dhimma barumsaaf jenneeti malee amantaan keenya mana kiristaanaa tokko akka taate qaamni tokko mataan tokko manni kiristaanaa tokko gooftaan tokko cuuphaanis tokko kan amanamus tokko jechuudha. Kanaaf amantaan keenya isa kanadha. Garuu dhimma barnootaadhaaf qofa akka fayyadamne akka hubattan asirratti isinii kaasuu barbaada. Egaa asirraa ka'eeti egaa damee hedduun kan har'a nuti arginu kun maybe isa kana isin bal'inaan itti deemtanii akka dubbistan isin affeera. Garuu bu'uurri isaa asirraa akka ta'e qoqqoodamuu mana kiristaanaa hubachuun barbaachisaadha. Waaqayyoo hanga yonaatti nu wajjin ta'ee nu barsiiseef galanni ulfinni waaqeffannaan bara baraan dabara isaaf haa ta'u. Yeroo itti aanutti kutaa itti aanutti irra caalaa immoo ifa akka nuuf ta'uuf mee gara keenyatti dhiyeessinee barnoota icciitii ta'e kana fakkeenya abbootiin keenya nuuf kaaniin waliin barannaa. Eeyyama waaqayyoo ta'e waaqayyoo nama torbanii nu taasisu. Isinis bakka jirtan hundumatti nageenyi faraara waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. Nagaan tura.